Levaravana maseke vele bora labadana mashia. ኢየሱስ ጉዳዳ እስኒን ከረዳ ቆጳ አመና ሰገሌ ዋቀዮት እግዚአብሔር አዲስ ነገር ስለሚሰራ እግዚአብሔር ባህል ስለሚገለጥ እግዚአብሔር በክብር ስለሚገለጥ ዋቀዮ ዋናራ ዋንቆዱፍ ድሬኛ ከሰንረት አፉረ ከሰንረት ዋቀዮን ከደዳ ዋቀዮን እስኒን ከደዳ በልበል ከሰን እንበነማ ኢየሱስ ጉዳዳ ነምቺ አሊ enyu jeda ali enyu tiat abe enyu makanke ali da ali esarra jirta ali biya araba garin jira kartumi kessa jira kartumi kessa jirta malan argasit fakkata jireenya walxaxa jireenya jibbisiisa keessattan si argaa jira ali dhugaadha dukkana hamaa keessattan si argaa jiran waaqayyo dukkana hamaa kana keessaan si baasanaan jedhe amen amen jettu amen jedhe ka eeyye anin beeku lola seexanni lola hamaa sitti kaasee waggaa dheeraadhaaf jireenya kee bal'eessuudhaaf waggaa dheeraadhaaf afuura hamaan si dha'ee jireenya kee rukutuudhaaf xiyyeeffannoo sitti kennee jira siin dhugaadha yaaddoo guddaa keessa jirta yaaddoo akkamii akkati keessa jirtu beeku nadhageeffadhu yaaddoo tokko keessa jirtaati dhugaadha yaaddoo keessa jirtu yaaddoo lolaa wajjin wal qabatuudha dhugaadha anin beeku maatii kee keessa yookaan si ta'uu danda'a maatii kee ta'uu danda'a I don't know loltuu kan ture yookaan immoo wattaaddara kan ture beektaa dhugaadha eenyu wattaaddara kan ture ወታደሪ ኦቦሌሲኮ ወታደራ ከሰ ጅራ አማ ሰበበ ኬቲፍ ዋቀዮ ኢሳ ዱአ ኦልቸራናን ጀዴ አሜን 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 ጀዴ አሜን እየ እምቤኳኒ ሲን ሲበልኤሱዳፍ እየፈና ሀማቱ ሲረጅራ ዱጋዳ ነመ ዱድሳ ዱኩቡን አርጋን ዱደሳ ነመ ዱኩቡቱ ጅራ ማቲከ ከሰ አንዩ gara mirgaade na dhukuba baay'ees dhukuba siiniyyu dhugaadha taa'uun dandeessu ati dhugaadha socho'uun dandeessu dhugaadha na dhaggeeffadhu nama siinii sirratti xonoqqoleen arga waaqayyo afura xinqolaa kana sirraa rukuteera naan jedhe ameen naafa rukutamu maqaa anin beeku eessatti akkati wajjin hojjettan beeku Muusaa nama jedhamuun argaani Muusaa nama jedhamu waggaa 5 dura Muusaa waggaa 5 dura walitti dhufeenya wayii qabda turte nama akkasii wajjin yookaan wal argitanii hojii irratti walitti dhuftanii beektu turtani dhugaadha dhugaadha ani argaan dura waaqayyo natti himeera maalan arga sitti fakkaata seexanni siinii ala lamaaf sadii si ajjeesuudhaaf balaa sitti ergee ture siin dhugaadha gizee hunda natti mokoroonatti ta'e biyya kooti sinaa ta'uu nama wajjin wallole erga biyya ormaa kana baay'ee sinaa ta'uu galuu sin dandeenye jiraachuu sin dandeenye hadha mooqanii kooti ta'ee jennaan zuumii keessan gargee baay'ee gammachuu natti dhufe nagaaniif araarri waaqayyoo siif ta'eera ameen jedheera lafa amma jirtu kana waaqayyo gooftaan maccaas hin baasanaan jedhe Amen. Bahum barbada. Ati ingodaanta yeroo baay'ee ingodaanta biyya tokko gara biyya biraatti move goota yeroo baay'ee. Dhugaadha. Iddoo tokko teessee hin beektu. Dhugaadha. Inuma godaanta yeroo baay'ee iddoo tokko gara iddoo tokkotti godaanta. Dhugaadha. Amma jireenyi keeyyuu abdii kutannaa isa dhumaa keessa jira garatti gortu wal dhaaltee taati. Dhugaadha galuuf hin dandeenye jiraachuu jireenyi dhumti na in guyyaanis halkanis naa ta'uu dide dhugaadha waaqayyo abbaan koo har'aa kaasee balbala sitti baneera naan jedhe ameen jedhe ka balballi sitti banameera har'aa kaasee fuudheeraan na dhaggeeffadhu waanan siin jedhu ameen jetteen fudhattaa ameen jedhe jetteen fudhattaa jedhe maqaama Yesuusin mana kee keessatti waan haaraa dhangalaaseera wanta nyaattee bultuyyuun qabdu ati dhugaadha yaa waaqa manni kee zeeroodha dhugaan jedhe manni keessan duwwaadha dhugaadha waaqayyo abbaan koo ifa guddaan sii kenna naan jedhe ameen jedhe fuudheera
Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin an balbala sitti baneera. Ameen. Harka kee achas qabi anatti harka kee achas qabi. Ameen. Ajajeera. Humna dhiiga Yesuusin ajajeera. Fayyi maqaa Yesuusiin. Ameen. Nailal ana nailal inan tamalkat. Prasa kapa ba. Amma afurri guddaan tokko sirratti lafadha. Ameen. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Abidda Waaqayyo, abidda Waaqayyo, abidda Waaqayyo. Abidda Waaqayyo, abidda Waaqayyo, abidda Waaqayyo. Fayyi maqaa Yesuusiin. Nakay ol jedhi gadi jedhime. Ol kay ol jedhi gadi jedhi. Ameen. Tanas gombos kanabal prasa kapara jaka prazevene. Gadi jedhi ol jedhi. Gadi jedhi ol jedhi. Ameen. Fayyi maqaa Yesuusiin. Fayyi maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin an si hiikeera. Fayyi deeme maqaa Yesuusin an si hiikeera. Hiikamsa haaraa sirra kaa'eera. Fayyi maqaa Yesuusin sochoy. Ameen. Yesus. Ilaalime jira take of God. Jiraanni si dhukkubu. Duddi kee. Ameen. Duddi kee inni si dhukkubu jira. Injiru waa tokko. Sagalee Badeera. sagalee dhaga'uun balballi koo banamuun bareeda. Gizee hunda tajaajila kana gizee hunda hordofa sagalee kana dhaga'uun sagalee keessa dhaga'uun jireenyi koo hadha chaappaan natti rukuutameera. Maqaama Yesuusin ati bilisa baateetta. Ameen baheera. Nagaan sii ta'eera. Dhuga baatii addaa qabattee dhufta. Waaqayyo waan haaraan godhanaan jedhe. Ashuu ameen naan baha. Eeyyee. Obboleettiin maqaan kee Lishaanee jedhamtu sun Lishaanee kan jedhamtu kuni harka kee ol qabsii kadhachuun barbaada. Eessa jiraatta Lishaaneen? Dubai jira. Dubaay jiraatta? Na ilaali bani ija kee. Yeroo baay'ee naannoon morma kee kun si dhukkubee beekaa? Dhukkuba yana waraana. Si waraana kana kee. Tonsiiliin kee yeroo tokko si dhukkuba. Kana duwwaa miti garaan kee kun keessi si dhukkuba kaleen kee si dhukkuba. Sirriidha. Waaqayyo amma sa'aatii kanaa jalqabee fayyina haaraa siif kenneera. Ameen. Ameen ameen. Ameen. Fayyina haaraa maqaa Yesuus Kiristoosiin ani siif kenneeran jedhe. Ameen. Na ilaalachees harka kee achees qabi. Maqaama Yesuusiin ati fayyi maqaa Yesuusiin fayyina siif kenneera. Fayyina haaraa siif kenneera. Maqaama Yesuusiin an fayyina siif kenneera. Balbala fayyinaa sitti baneeraan. Humna fayyinaa siif kenneera. Ati mbeekwani alkan seexanni si udheeyyuu si ajjeesu barbaada siin. Sirriidha yeroo baay'ee du'a koo ofirratti hin argaani. Du'a ofirratti argitati yeroo baay'ee. Amma yeroo kanaa jalqabee nagaaf araarri Waaqayyoo siif ta'eera. Ameen. Ifa guddaaf nagaa guddaa ani siif kenneera maqaa Yesuusiin. Ameen. Ka'iiti socho'i maqaa Yesuusiin ati bilisa. Yesuus guddaadha. Ameen. Ameen. Maqaama Yesuusiin nagaa guddaa siniif kenneeraani. Nagaaf araarri Waaqayyoo siniif ta'eera. Yeroo kanaa jalqabee ani sin eebbiseera. Eebbi guddaan isiniif ta'eera. Fayyuu kan barbaaddan ani yeroo kanaa jalqabee fayyina haaraa siniif kenneera. Warqinash Mokonnon. Nagaan sii ta'eera. Warqinash. Ameen. Ameen. Eessa jiraatta? Dubaay keessa jira. Maalin arga sitti fakkaata? Qaama kee kana seexanni paralaayizii gochuudhaaf sirratti hojjeteera. Dhugaadha baay'ee na dhukkuba harkillee. Qaama kee kana guutuu si dhukkubaa harmi kee kunillee si dhukkubaa. Sirriidha bakka kana sifiyaanii kaawwachuu hin danda'u gizeerra fee carqiin asin jala godhadha malee baay'ee na dhukkuba akka waan Baay'ee si dhukkuba. Yeroo raftu carqii jala godhattee rafta miti. Eeyyeen dhugaa Waaqayyo. Waaqayyo abbaan koo fayyina guddaa siif kenneera. Fayyinni haaraan siif ta'eera. Ameen. Warqinash abaarsa waggaa dheeraa sirratti jira. Abaarsa karaa maatii sitti darbetu jira siin. Sirriidha. Kan si booddee bu'ee si ari'atutu jira. An maseenummaan arga jireenya kee irratti. Dhugaadha. Maseenummaan arga. Karaa hundumaa maseenuun argaan. Dhugaadha. Wanta si jalaa feel godheen argan. Yeroo lamaaf sadi waan si jalaa kufeen argaan. Eeyyeen dhugaadha. Wanti ati qabattee wanti si mijaa'e tokko iyyuu hin jiru. Konkumaayyuu hin jiru dhugaadha.
atamma garatti gortu wallaaltee karaa lama gidduu dhaabbachaa jirta. Waaqayyo har'a balbala guddaan sitti bananaan jedhe. Ameen. Ameen. Humna Ameen. dhiiga Yesuus Ameen. Kiristoos nama Naazreetiin an balbala guddaa sitti baneera. Ameen. Yesus. Dhaggeeffadhu. Ameen. Wanti atamma keessa jirtu waan rakkisaaf jibbisiisaa yoo ta'e iyyuu Waaqayyo nagaa haaraaf eebba haaraan siif kennanaan jedhe. Ameen. 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 Humna dhiiga Yesuus anin beeku gannat nama jedhamtu eessatti akka wal argitu yookaan beektu hin beeku seexanni siin si ajjeesu barbaada. Gannatiin eessatti beekta? Zarii keenya keessa illee hin jiranii akkasumas oolan irra illee warroota ol beennu hin jiran nama Waaqayyo. Nama baay'ee walitti dhiyaattudha gannat. Eeyyee fira warra faadariiti garuu fagoodha baay'ee walitti dhiyaannaa turre samoonni amma garuu irraa fagaadhe hundumarraayyuu. Gargar fagaatte ati na dhaggeeffadhu ati seexanni siin yeroo sadii lubbuu kee baasuudhaaf ture. Dhugaadha. Ani hin beeku maatii kee keessaa eessatti akkati beektu hin beeku namni kana dura of ajjeese jira. Zarii warra faadarii keessaa nama waggaa 15 ol bakka nama waggaa 30 gad 20 15 19 16 kan of ajjeesanii namaatii keenya keessa hunduun. Of ajjeesuun baay'ata maatii kee keessatti. Dhugaadha dhugaa Waaqayyooti. Rasaasaan namoota of rukutan hin argaan. Sirrii dabboleewwan faadariitti illee akkasumatti uffannedha. Rasaasaan of ajjeesani. Eeyyeen. Waaqayyo akkas naan jedha. Atillee akkati of ajjeeftuuf yeroo 2 fi 3 seexanni sirratti murteessee ture. Dhugaadha. Tushaa ofitti godhee uffannistee tan maadariidha. Argitanii eriyyee funyoodhaan of fannistee namni sirraa baase siin. Eeyyeen obboleessa kooti maadariitu narraa baase gizee tokko bishaan ittiin badee garuu garaanni sun nama nyaataa na nyaanne. Naannoo manati itti dhalatte maalin arge sitti fakkaata? Maalni maqaansaa dallaan naannoo manati itti dhalatte maal ta'a sitti fakkaata? Qoree wayiin arga qoreedhaan kan haxxaramee jiru saaxoo wayii kan fakkaatu muka biqilaa wayii kan fakkaatu haxxarameen argaan. Eeyyeen dhugaadha. Balballi karaa manati ittiin dhalattee gaditti ba'an qorqorroo wayiin argaa. Qorqorroo wayiitiin hidhamee ture. Yookaan wanta akka qorqorroo wayiitiin hidhamee ture kana dura. Maalin arge sitti fakkaata? Seexanni siin si ajjeesuudhaaf murtoo guddaa godhe. Lafa amma jirtu kanatti illee abdii kutattee jirta. Waaqayyo abbaan koo du'a kana sirraa dha'eera naan jedhe. Ameen. 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 Nagaaniif ifi guddaan sii ta'eera. Ameen. Har'aa kaasee balbala sitti baneera. Ameen. Maatii kee keessa nama garmalee dhukkubsachaa jirutu jira. Dhugaa yeroo hundumaa na yaaddaa bilaazariidhaan opereeshinii taatedhanii fi maadanii. Biraaziilii keetiin opereeshinii taatattiin jedhanii. Eeyyeen dhugaadha. Maal isaa dhukkubaa? Coggaarra jedhanii. Har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin caggaarraa isaa bilisa baaseeraani. Ameen. Ameen. Ifa guddaaf nagaa guddaa siif kenneeraani. Ameen. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin amma bilisa isaan. Ameen. Ani fayyisaa nama jedhamuun argaa fayyisaa nama jedhamutu jira. Eeyyeen hin jira bilaazariin kanaatti haadha abbaadhaan tokko haadhaan garaagara. Abbaadhaan tokko haadhaan garaagara isin. Eeyyeen. Inni illee lola guddaa keessa jira lola hamaa keessa jira. Sirriidha opereeshinii ta'ee jira innillee. Innillee opereeshinii ta'ee ture. Eeyyeen. Waaqayyo natti haasa'aa jira seenaa maatii kee. Akkas naan jedhe Waaqayyo sababa keetiif maatii kee bilisa baaseera naan jedhe. Ameen. Ameen. Ravasa kapara jeke bele bora labada namasya. Sababa keetiif maatiin kee bilisa ba'aniiru. Ameen. Torban irraa dhuga baatii addaa yookaan torban lamaan irraa dhuga baatii haaraa qabattee dhuftaa obboleessi kee bilisa bilbiltee gaafattaa Waaqayyo mana kee haaressee jira. Nagaaniif araarri siif ta'eera maqaa Yesuusiini. Ameen. 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 Nagaan siif ta'eera dhuga baatii addaa qabattee dhufta. Ravala bara lavana masheke predeke vele borra labada namasya. Masarat amante kan jedhamtu sun ba'uu dandeessaa achi asii kadhachuun barbaada. Horraa baasheke vele bo. Masarat amante. Ifrazeke vele borra labada namaseke vere dele borra labada namasya. Okay, Masarat. Nagaan siif haa ta'u. Ameen hunduma keenya. Eessa jiraatta? Ani Ameerikaan jira. Maalan arga sitti fakkaata? Dukkana wayiitu dura keetti utuunni uwwifamee jiruun argaa.
haala ati keessa jirtu seexanni sitti dukkaneessee sammuu kee balleessuu barbaada seexanni. Waaqayyo garuu ulfina guddaaf nagaa guddaan siif kenna naan jedhe. Ameen. Ameen ameen. Ameen ameen. Araarri Waaqayyo amma sa'atii kanaa jalqabee sii ta'eera. Ameen. Ifaaf nagaa guddaa Waaqayyo sii baaseera. Ameen. Wanta ati yaaddeen beenne amma yeroo kanaa jalqabee sii ta'eera. Ameen. Pilaanii wayin arga yookaan karoora wayin arga fuula kee duratti Waaqayyo karoora kee kanan fiixaan baasa naan jedhe. Ameen. Namati baay'ee dhimmitee kadhattuuftu jira Waaqayyo isa kana dhagayeera naan jedheen. Ameen. Ameen. Maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yeroo kanaa jalqabee dhukkuba hamaa rakkina hamaa jireenya keerraa rukuteeraani. Ameen. Anin beeku nama dhiibbaan dhiiga isaa ol ka'ee rakkisutu jira nama akkasiin argaa. Dhuguma mucaa obboleettii kootiidha. Eessa jira? Finfinnee jira. Maqaama Yesuusiin inni bilisa ba'eera. Ameen. Atillee nagaa guddaa argattee tarraa kaaftee. Ameen. Wanta Ameen. si jalaa Ameen. cufamee jiru Waaqayyo nan bana naan jedhe. Yeroo Ameen. gabaabaatti dhugabaatii addaa qabattee dhuftaati. Ameen. Araarri guddaaniif ayyaanni Waaqayyoo siif dhufeera. Ameen. Waaqayyo nagaa guddaan sii kenna naan jedhe. Ameen. Mana kee keessaa wanta hamaa Waaqayyo xaragee gadi baaseera. Ameen. Eebbi guddaan sii ta'eera maqaa Yesuusiin ameen. Ameen. Namichi dookimentii baattee jirtu sun dookimentiin kee maaliidha? Dokumentiin kun himannis ani namni na himatee jira. Ol qabi dafi ol qabi daf. Maqaama Yesuus Kiristoosiin amma wanta ati qabdee jirtu kana fiixaan baaseeraani. Ameen. 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 Fiixaan baaseera maqaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Ajaja baaseera humna dhiiga Yesuusiin ati bilisa. Ameen. Ameen. Dhugaatti kee fidi. Yeroo gabaabaatti dhugabaatii addaa qabattee dhufta sii ta'eera maqaa Yesuusiin. Ameen. 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 Hundi keessan harka keessan as qabaa. Maqaama Yesuusiin nan ajaja. Dhukkuba baattanii kan jirtan, rakkina baattanii kan jirtan, an ajaja baaseera. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Fayyaa humna dhiiga Yesuusiin fayyaa. Baabilisa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin an ajajeera. Fayyi maqaa Yesuusiin. Mee hundi keessan adda keessan irra harka keessan kaawwadhaa. Adda keessan irra harka keessan kaa'adhaa. Ani nan ajaja humna dhiiga hoolichaatiin ajajeera. Ajajeera maqaa Yesuusiin. Ajajeera maqaa Yesuusiin. Ajajeera. Fayyi deem. Afuura hamaan rukutaan. Erga hamaan rukutaan. Waggaa dheeraa sirratti kan hojjetu. Gaa'ila kee irratti kan hojjetu. Mana kee irratti kan hojjetu. Afuurota hamoota. Sagalee keessan dhageessisaa. Ay lafaan. Ameen. Ameen. Rabashaka parazaki vele vere tenemos. Ameen. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Amma afuura hamaana ni fadha. Biyya kamiin teessee kan jirtu afuurota hamoota waggaa dheeraa dukkana fuula kee dura kan kaa'e sitti kan dukkaneesse dukkana hamaa sirra kan kaa'e maqaama Yesuusiin ajajeera. Dhayi lafaan. Dhayi lafaan. Ila namoonni lafa dha'an jiru. Namoonni lafa dha'an jiru. Iddoo ta'anii jiran namoonni lafa dha'an jiru. Afuura hamaa sagalee dhageessisi lafaan dhayi deemi. Yes. Sagalee kee dhageessisi. Sagalee dhageessisi. Dhiyyi deemi. Yes. Ila lafa dha'eera maqaa Yesuusiin ila afuurri kun lafa dha'eera. Dhayi lafaan. Dhayi lafaan. Yes. Shaka baraza kabaraba shika barazona. Lafaan dhayi deemi. Lafaan dhayi deemi. Lafaan dhayi deemi maqaa Yesuusiin. Lafaan dhayi deemi. Yes la kunno. Lafaan dhayi deemi. Ela afuura hamaa. Waggaa dheeraa irratti kan hojjete, jireenya isaa irratti kan hojjete, jireenya ishee irratti kan hojjete. Deemirraa. Humna maqaa Yesuusiin. Humna maqaa Yesuusiin. Humna maqaa Yesuusiin. Humna maqaa Yesuusiin. Anajajeera. Maqaama Yesuusiin ajajeera. Bilisasin har'aa kaaftanii bilisa baataniittu. Jireenya keessan bilisa baaseera. Afuura keessan bilisa baaseera. Nagaa guddaa isiniif kenneera. Eebba guddaa isiniif kenneera.
Ani isin eebbiseera. Fayyaa. 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 Yes. Namoota baay'ee Waaqayyo fayyiseera naan jedhe. Hiikeera naan jedhe Waaqayyo. Raavashee kevelee boora. Namni miilla keessa nyaatu, namni miilla keessa nyaatu, miilli kee gar tokko at least waggaa dheeraa sirra ture especially ji'a kana keessa immoo baay'ee sitti cime si kadhachuun barbaadaa miilli kee baay'ee si dhukkuba siin. Eenyu? Eessarra jirtu? Jarman jirtu miilli keessa maal ta'e? Ina manta amma gara miilla keetitti mobile maan maqaan isaa kaameraa kee qabime Rusaka Parazaka Taa'im achuma taa'i ofitti qabi achuma taa'iti anamma nan kadhadha kaatee adeemsa jalqabda maqaa Yesuusiin itti qabi miilla kee Prazoka Yabose Kevenemosia Rutam Parazoka anamma nan ajaja miilla kee sakamiidha na dhaggeeffadhu miilla kee rukuti anasiin miilla koo rukuta Madaa usaatiin fayyinni nuuf argame jedhamee barreeffamee jira. Madaan Kiristoos fayyina. Fayyi maqaa Yesuusiin. Fayyi maqaa Yesuusiin. The power of Holy Spirit touch him and the mighty God. Fayyi maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Yes, ol fuudhi lafatti rukuti mee? Ol fuudhi lafatti rukuti. Jed. Yes. Jed. Jed. Bilisaati. 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 Bilisat, 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 bilisat. Ati bilisa. Kaidabat. Insodatin kaidabat. Walk, walk. Adem. Mobile it off it kabi walk. Adem. Yes, he can walk right now. Adem udandeera. Amen. 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 Adem. Jed soche. Nailali me. Altoko na ilal, jari mekas, yo, socho, tankasakas, yes, socho ila, rekevele, amen. Jirani sulukubu, Nugamo, amma bilisa baate, hallelujah, Jesus barabaran jiratada, mefigi me olive gad socho. Hallelujah. Wow. Yeroo dheeraaf danda'ee kan hin sochoone kan hin tanqasaaqasne amma maqaa Yesuusiin tanqasaaqasuu jalqabeera fiiguu jalqabeera kan ta'aa ture Waaqayyo abbaan koo hiikeera si hiikeera Waaqayyo mee lafatti rukuti mee lafatti tumi lafatti paaraataaka ilaala watch him ilaala Waaqayyo abbaan koo bilisa baaseera Jirani si dhukkubu inni itti dur dandeessee hin deemne amma socho'uu dandeesseetta. Hin jiru. Hallelujah. Yesuus yaadinaal. Mee adeemi mee oliif gadi adeem socho'i. Wow. Kibir lageetaa ይሁን Waaqayyoof haa galatu. Har'aa kaaftee ati fayyiteetta bilisa baateetta har'aa kaaftee. Waaqayyo bilisa si baaseera har'aa kaasee fayyina guddaa siif kenneera har'aa kaasee rekevenemosia horraavaanamoose kevele boora labadanamasya ati bilisa nagaan sii ta'eera torban har'aa dhuga baatii kee fidi Waaqayyo abbaan koo si hiikeera har'aa kaasee hiikamsi siif ta'eera Yesuus guddaadha ameen waan haaraa jireenya keessan irratti haa godhu Waaqayyo balballi haaraan isiniif banamu du'aaf humna du'aa an isin keessaa rukuteera isin bilisa maqaa Yesuusin bilisa sin baaseera nagaa guddaan isiniif ta'u humna dhiiga Yesuusiin araaraaf nagaa guddaan isiniif ta'eera humna dhiiga Yesuusiin harka keessan as qabaa hundi keessan humna dhiiga Yesuusiin ani bilisa sin baaseera
fayyaa deemaa hiikamaa deemaa hamaaniif rakkinni isin hin argatin maqaama Yesuusin bilisa ba'aa